Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan fayyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Dhaamsa xiqqoo gabaabaa tokkoon qaba keessattuu warreen kaayiroo keessa jirtan Ijiptii warra jirtaniif jechuudha. Mootummaan biittii isaanii waan kalee fi kana hiriirra turaniif jecha rakkoo mudateen beeku ganda ganda keessa deemanii nama isaanii guuraa jiranii poolisiin halkan kee jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya warreen waraqaan qabnee fi warreen waraqaan iqaamaa duraa dhumatteef kana akka if eeydan jechuun barbaadeeti. Nama hedduu naannoo salaata subii kana naannoo mana kiyyaatti irraa illee nama hedduu guuranii warra biyyaa jechuu mana seenanii laalaatiin ture jechuudha. Abbadheetiin laalaa ture harka jira. Fooqirraa hin laalaa ture jechuu gadiin harka nama hedduu baasanii deemuun jiranii karaa guddaarra hunda mootummaan akkan olii gad makiinaan fiiga. Yeroo kana balaa kanaa keessa bu'uun nu barbaachisu. Teenyaa nurra guddattee jirti ilmaan Oromoo of eeggadhaa jechuu barbaadeeti. Keessattuu warreen faayil kiloosii taatan amma yeroo kanaa kanatti yoo qabaman taate waraqaan ta'e waan UN biraas cufamtee jirtu jecha hidhaarraan bahanii bikkitti darbamtus ka biyya teenya sanii ni beeyta. Biyya karraa dhufnee ni beeytanii of eeggadhaa. Warreen ammallee pirojektii ta'ellee haa ta'u warreen iqaamaan duraa dhumtellee haa ta'u walumaa galatti warreen waraqaan isaanii akaak taatee fi warreen seera qabeessa ta'anillee of eeggannoo cimsuu barbaachisa. Maaliif gaafa akkanaa mootummaan addaan hin laallatu nama saasan deemu hunda nama karaarra deemu hunda nama halkan deemu hunda ni walitti arga. Yeroo wal biraa gabbaatanillee wal hubadhaa wal quba qabaadhaa eenyuun nu biraa gabbahee eessa jira abaluu eessa kutee jaati. Dukkaan akka ergattanillee quba qabaadhaa bilbila wal quba qabaadhaa. Dhaamsa hedduu dheeraa miti. Wooma xiqqishoo tanaan dubbachuu barbaade wanni biraata jiru yeroo wal biraa gabbaatan lamaanillee taatu nama lamaan waliin gabbaha. Yoo haajaaf gabbaatanillee yoo haajaan jabduun isin qabaatte yeroodhaan waan akkasii godhaadha. Kaan ammoo ka ergattan yoo jiraate simbiraa gabbee yoo ta'e bilbila quba qabaadhaa. Mootummaan dhuguma shuuri karaa hundarra deemee ganda hunda keessa deemee nama guuraa jira. An bakka hedduutti hin arge garuu waan nama guuru jiraniif naan galle saniifuu namni keenyoo keessa bu'e nama keenyaaf rakkoodha jeeti yaada. Manni hidhaa biyya kanaa azaaba waan ta'eef yeroo tanatti yoo inni hin jiraatte illee irraa si buuftu hin jirtu. Shoror keessa akkan taane taniifuu balaa hundarraa rabbi najaa nu haa baasu balaarraa of eegaa jechuu kiyyaa fi hin seene. Dhaamsuma gabaabaa kanan isinii dabarsuu deemaati of eeggannaa godha. Keessattuu warreen faayil kiloosii taatan yeroo malee hin deemina bakka qaawwaattis walitti qabamtanii taa'ina of eeggannoon deemaa jechuu. Haajaa teessaniif qofa gabbaha hanga balaan tun nurra dabartu ofirraa of eegaa jechuu. Balaa tana waan taate hin beeynu mootummaan akkan oduu adda addaa ilaalutti hiriira kalee fi kana hiriirraa ture. Har'ammoo saniif waan ta'e hin beeku ganda keessa deemanii nama guuraa jiranii namni keenya tana keessa akkam buune of eeggannaa godha. Warreen dalagaa deemtanillee waraqaa teessan hayyamaa teessan haaromfattan malee hin deemina. Yoo waraqaan teessan iqaamaan qabaanne hin deemina. Yoo waraqaan teessan dhumattee jiraatte maaliif waliin isinidhan jechuu. Sababa takka malee guyyaa meeqa hidhamuunu rakkoo guddaadha jechuu. Mana hidhaa biyya tanaa guyyaa tokko hidhamuu fi amat tokko hidhamuu hidhaa biyya biraa amat tokko hidhamuu wal qixa. Nama hidhamee beekuutu keessa beeka. Saniifuu of eeggannaa cimsaa ijoollee teenya ilmaan Oromoo keessattuu warreen Ijipti kaayiroo keessa jiraatan nama biraa osoo hin taane. Saniifuu of eeggannaa cimsaa waliif dhaamaa waliif shersher godhaa waliif dabarsaa. Akka waraqaa teessan haaromfattan malee hin deemne namni waraqaan duraa dhumtee yoo jiraate waraqaa teessan ballama qabsiifadhaa iqaamaa teessan godhadhaa. Kaan ammoo faayil kiloosii ta'e akka gadi hin babaane yeroodhaaf mana akka turu hanga lafti qaqqabbanootu jechuudha. Dubbiin tun kan baatu waan taate waan hin beekneef mormiin tanuma akka biyya keenyaa saniitu eegale. Mormii tana keessatti egaa mootummaan gartee abbaa irreetu kun ni beeytanii saniifuu nuti akkana jechuullee nutti ulfaata. Keenyumaaf matuma keenyaaf of eeggannoo cimsuu wal dhaamsa waliif dhaamuudha. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu gaatarmaan isinii dhaama. Wal quba qabaadhaa. Ka dalagaa jirus wal quba qabaadhaa. Ka mana jirus wal quba qabaadhaa. Ka bakka hojii deemus wal quba qabaadhaa. Hayyama keessan haaromsadhaa. Warreen faayil kiloosii taate gandarraan fagaatina. Fagaattanii hin deemina jechuudha. Zaa malees hin deemina yeroon alaagala
haajaa yoo isin qabaatte nama waliin bahaa nama waliin gala yoo waraqaan qabaanne immoo manumaa hun bahina lafa gabaabduu ganda keessa bakka mootummaatti gartan irraa maqaa ganda hunda keessa deemanii warra sibiiliitii fi warri sibiilii dura deema warri qawwee qabatee direessa uffatee direessa guutuu jechuu uffateeti jala deema saniifuu of eeggannaa cimsaan dhaamsa kiyyaa obboleeyyan kiyyaa tanumaan isinii dhaamaa galatoomaa ulfaadha waliif sharshar godhaa waliif qoodaa bakka hundarratti wal quba qabaadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh